meeshaa kaargoon ergumoo kaargoon hin ergu. Meeshaa kaargoon yeroo ergamu daddafee biyya namaa gaamu daddafee biyya namaa gahu. Warroonni jedhan meeshaan kaargoon gisee ergamu yookiin ji'a tokko yookiin ji'a lama jedhan. Biyyatti gaafa baaftu mootuyyuu naxaasii baasanii jedhan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha allee nagaa jira alhamdulillah guddaa rabbi hojjettoota kabajamtoota kiyya. Baay'ee tokko nan jajjabeessaa jirtanii viidiyoo kiyya irratti argaan jira koomentii babbareedinaa barreessaa jirtanii. Ana caalaa rabbiin isin haa jaalatu. Wallaahi bakkuma jirtanitti rabbiin kabaja isin haa kennu. Guddaa kanaaf galatoomaa itti isin galateeffadha. Sababni illee maaliif ni jajjabeessaa jirtan humna naataa jirtanii rabbiin humna isin haa ta'u. Rabbi yaada muraada keessan isin haa gootu isin jedha. Asumaan warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godha. Warroonni amma ammaatii nama turtan itti galatoomaa isin jechuu barbaada. Gara haasaa keenyatti yeroo darbinutti dhugaa dubbachuudhaaf dharraa waa'ee kaargoo waliin ilaalla jechuudha. Kaargoo meeshaa kaargoo erguun miidhaan isaa maali faayidaan isaa maali waliin ilaalla jechuudha. Ani hiriyoonni tiyya ijoolleen kaargoo galchite jirti. Ammallee Suudii keessallee Dubaayii keessallee ijoolleen kaargoo galchan jirti. Obboleessa kee saraahatan ani wanni sirraa baatu takka ana faayidaa takka qabdu si faayidaa qabdi. Sigalee wanni achitti baaftu tokko karaa achittis baaftu tokko si faayidaa qabdi malee ana faayidaa qabdu. Yoo dhugaa dubbanne walirraa jechuudha. Yoo dhugaa isin dhugaa dubbachuuf viidiyoo yeroo namni viidiyoo hojjetu yeroo namni viidiyoo gadhiisu guutuu ilaala waasaa irraa hubadha. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa jirtan wanni kaargoo jedhamu ijoollee galuu heddan ijoollee kaargoo erguu heddan ijoollee uffata biyya ambaatiitti bittan ijoollee biddilibsiin biyya keessa hin jiru minxaafiin biyya keessa hin jiru firaashni biyya keessa hin jiru illaa alaykum maal taatan hin dogonkorina waa dachii kana biyya Arabaa keessa jiru biyya keessa jira. Annama waggaa kanas galee dhufe jechuudha obboleen kiyya waa hundumtuu jechuudha. Meeshaa yoo bitachuu barbaaddan biyya keetitti galee biti. Kaargoon miidhaa keessallee tokkoffaa qaba jechuudha. Meeshaa akka guurtan kotaa kototee guurtanii walitti hartanii gaaf kaargoo argitan fuli yookiin kiiloo meeqarratti 100 wayii kabaasitu jira sa'aatii ammaa kanatti. Dhiyooma kana ijoolleen hin galle. Dhiyooma kana ijoolleen ergan jechuudha. Garuu bayuu isii bayaa jaaf wayitti isii bayaa garuu mootuyyuu baasiin isatti baaftu. Itoophiyaa meeshaa guutuu mana keetii bitatta. Itoophiyaatti meeshaa guutuu mana keetiitti bitatta. Meeshaa achi baaftanii kan jettu beekaa qaba. Achi maalumatu gaafuma galtan mallee ani isinii dhawu. Ati gaafa galtu booletti itti kafale. Booletti itti kafale 2,000 itti kafale 3,000 itti kafale. Itti kafaltaa miti 2,000 ol itti kafaltu. Xiqqaatu 3,000 kafalta. Fakkeenyaaf shaanxaan sadii kanuma hunda har'a 100 wayii kana yoo shaanxatti baaftu maatu sitti dhagama wanni ati dalagatte bakka meeshamatti dhumu jechuudha. Yeroo namni viidiyoo hojjetu viidiyoo laala. Rakkoon boolee keessa jiru uummanni gaafa asii waraqata isinii dhayu waraqata adiin dhahee isinii kennu naxaa baafattan jedha. Kijiba ani ijoollee hiriyaatti akka galteetu jira. Suudii keessaa akkasuma Dubaayii keessaa jechuudha. Jarana hin jiru waan akkasii. Uffata biyya keessa jiru maaltu biyya baatisi bichisiisa. Fakkeenyaaf hasaba sha'ama shaaruun kun biyya keessa jira. Maaltu biyya baatisi nu bichisiisa. Waa hundu aslii orjinaala uffanni orjinaala barbaadde biyya keessa jira. Ijoollee tokko biddilibsii aggaa libsoota yaani firawwannoo firaashaa algaa isa ta'an biyya keessa jira. 200 yoo kabitu ta'e fakkeenyaaf diinaara 100 yookiin riyaala 200 yoo kabitu ta'e yeroo amma yookiin yoo ka akas tokkoffaan jechuudha. Tokkoffaan aslii orjinaalli isaa 15,000 garuu hasabe 200 250 yookiin 300 bitaa wantoota akkasiisan jechuun firaashin akkasii babbareedan. Maaltu biyya keessatti si dhiisee biyya ambaasii si bichisiisee gatii guddaatti si gaafachiisa. Isuma kana dhiiftee tumaanuu jechuudha. Isuma kana dhiiftee maali yoo biyya keessatti galtee bitatte maal rakkoo qaba? Yoo ofiin galuun barbaanne immoo namni biyyatti si bitee si qopheessee si maal jedhu hedduutu jira. Salphaadha jechuudha. Meeshaa biyya ambaasiitti bittee kaargoon galchine.
battaaniyaa mitni biyyuu jinni wanni ati bitu bakka mirxiin tokkoffaa wanni biyyaan baasite bitamu shittoodha. Shittoon oriijinaalli asliin asii sa'aatii harkaa biyyaan baasite bita. Sa'aatii biti shittoo biti meeshaa akkas garuu biyya sa'aatiif waan garagara garuu biyya keessallee utumaa jiruyyuu garuu meeshaa akkanaati malee koototi okee mitni biyyuu jinni murtanii har'a gatii guddaa itti kafalaa jirtan jechuudha. Wantuma haayidha isin baay'ee tokkotti garaan nyaatan obboleeyyii namni waan isin jedhu tokkoffaa dhagaya gorsa namaa fudhaa. Namni waan dubbatu kana waa malee hin dubbatu. Ani ijoollee boolee keessatti dalaytu hin beekaa. Maaliif ina dhaasas laala isin himachuudha. Gaafa kaargoo galchitu kun fudaadha beekaa dhaqeen beekaani kaargoo kana yeroo duraatiif kaargoo godhee beeka yeroo lammaffaa immoo itti kafalee galchee laala. Gaaf itti kafalee galchee naxaa jechuudha. Meeshaan bar kana keessaa laalaa firee takka takkaan guuranii ilaalan jechuudha. Uffata ilaala waa hundumaa jechuudha ilaala. Takka takkaan guuranii ilaalan. Maali? Isin yoo kashtitti gootanii kafaltanii gizee gadi buutu si duuba gadi bu'e hoo. Marra koo qaba. Ajaa'iba wallahi nama ajaa'ibtu. Kaargoo hin godhina meeshaa biyya ambaatiitti hin bitina mallaqa keessan biyyatti ergadhaa meeshaa bitadha. Maatii keessanillee yoo barbaadan biyyatti ergaa fi bitaa fi yeroo amma biizines onlaayinii waan feete namni si gochuu danda'a. Mallaqatti qabaate taanaan waan bakka sanitti baaftu san asii nama sanitti ergitee maatii kee akkana naa godha. Meeshaa akkana naa bita yoo danda'e akka fedhanitti nama fedha isinii dalaga dhugaa rabbii dubbachuu. Kaargoo abadan duutee gatti malee hin godhin. Kaash harkatti galfadhu. Himootu meeshaan bite anama dhugaa rabbii doonannoo ta'e wanta akkam bitne. Maalitti godha? Wanni biyya keessa jiru asis jira. Wanni as jiru biyyallee ni jira. Meeshaan an asitti bitu biyya amma fakkeenyaaf abaayaan biyya keessa hin jira. Nuti abaayaa biyya arabaa hawwin. Wanna barbaadarraa biyya keessa jira. Maaltu dhaabiin isaanillee dhaabe miti. Cinqin isaanillee cinqii miti. Si azaban kanaan mootuyyuu kanallee mallaqa kennite. Kanallee mallaqa akka si baasuuf kanallee mallaqa kennite. Kanallee kaawuu jedheetuma si hafa mataan jechuudha. Ati taasii galti hara baafachuu dhiisiti. Achi deddeebita. Achuma deddeebita. Nama ajaa'iba wallaahi lasiin nama ajaa'iba. Maal abbaa? Kanama kutaa kototee gaattiif yookiin dhufatti yookiin mootuyyuu biyyattuu gattaniyyuu amma namni tokko yookiin biyyaa yoo ta'u as deebi'uu danda'a biyyaan baatee beeksisa lagadda jedha yookiin immoo ani cinqaa kana wallaahi baay'ee cinqaadha kaargoon cinqaa kaargoon galchatinaa meeshaan bitinaa ana mul'atti hiriyaati yaa takka likkitti gorsaa jira wanni isin qabdu garuu 200 irraa haadhumu kaargoon sanii nu galchite garuu karaa xayyaarratti yoo galchite keessisuun baay'ee ulfaata inkasittuyyuu odolaalchisanii hin danda'ama bakkeen kunuun wal taraa beeytanii amma Saudi Arabiyaa keessatti Saudi Arabiyaa namni riyaadin jechuudha. Bakki shaantaa xiqqoo itti gadi miisaan namaa bu'a. Lafa jira. Olkaan immoo bootaa isin dabarsanii bakka hin jiru. Namni oduu namni keessa beeku nama qabaatanii bolla karaa seera gizee galan of duuba galchuutu bareeda. Akkas isin jechuu barbaada maaliif walla faayidaa keessanii faayidaa keenya wal gorfachuun ani gaafa dhageetti akkam galee meeshaan kee mucaadhaan gaafa jennu hin dubbatina. Namni beekaa gaafa duratti gorsan callisaa waan nutti fakkaata gaaf keessa ga'ee arga dubbii sana hubata gaaf keessa ga'ee arga hojii sana addaan baafata. Isin galee kanaaf isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya meeshaa kaargoon godhina meeshaa biyya alaatti ittiin bitina meeshaa biyya keessatti bitadha. Meeshaa biyya keessatti ka barbaadan namni si bituu danda'a. Yommuu tu yoo atellee galee bitadha itti sin dandeetti mirga keetti mallaqa qabatte. Yommuu tu qopheeffadhe itti urgannu namni yeroo ammaa qophaa'atti urgala. Maaliif sirriidha? Hara baafachuu barbaachisaadha. Ati biyyaan baatee galtee deddeemuun achi deemuun as deemuun miidhaa guddaa sitti fida waan ta'eef kanaafuu yommuu tu maal godhuu isin barbaachisa. Yeroo ammaa namoonni biyya keessatti meeshaa bitan jiru meeshaa garaagaraa uffata garaagaraa amma fakkeenyaaf yoo uffata kaasne ijoolleen keenya
uffata asitti bitanii ganaa gara biyyaa arga. Anna ajaa'ib keessatti ijoolleen Dubaayii keessa jiran liqqi ijoolleen akka isaanii uffata bitanii jiru biyya ambaatitti. Uffanni eessa jira? Biyya keessa jira. Uffata barbaadan Sumaalirraa seenaa namoonni Sumaalirraa barbaadan fakkeenyaaf ka Sumaaleetu jira. Ka Jibuutii jechuudha. Jibuutirraa baay'een jechuun yeroo ammaa kun biizinaasaa onlaayinii waan ta'eef wanni hundi salphaadha. Hin cinqamina. Biyya ambaatitti uffata bittee biyyatti hin ergine. Mallaqa ergeef nama sanii. Yoo maatiin baadiyyaa maatii kee gammachiisetti illee qaxxitaa jechuudha. Qaxxitaa uffata barbaadarraa bitanii banatti si achitti ergamuu fi danda'a. Salphaa yeroon amma maaltu uffata biyya ambaatii si bichisiise? Himmoo isin gaafadha gaafii kanatti ta'e. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan uffannumti isin ol guurtan kamaali? Caammaa hin guurtaa? Shaarbii hin guurtaa? Fistaana hin guurtaa? Maaluma guutan? Ani ijoollee wannaa tana in arga yeroo hunda arga jechuudha. Maaluma guuta akkatti bittee obboleettiiti yaa bagaalii qabadhu mallaqa keessaaf sib. Mucaa wayii akkuma isinitti himee jira mallaqa isii jechuudha. Waa waciitii ala beekamu jette sugeenii haadha. Sumunii jette ijoolleetii haadha haadhatii guddisee ijoolleetii jette. Abbaa mana kee ani nama qabantaa miti wal gadhiisanii garuu immoo bilbila dhibannoo kee birri kee waggaa 2 xumurtee jirti beekaa. Waggaa 2 xumurtee na fakkaata mucaan sun. Sumunii takka biyyan ergitu. Waci ijoolleetii yaa qofa ergeetti. Waa jiru hundi harka kee jireetta gammaanitti. Gaafa galte isiin laala kaa birri guddatti sharafatti. Suudii taa'ee muudannoon isii suudii taa'ee suudii gaafa taa'etti birriin harkaa balleessan ergaa ture jette. Hin ergeen namni tokko walitti naqamneetti mallaqa waggaa 3 na fakkaata achillee. Achi deebitee dhufte as immoo sumunii takkan ergitu waa wajji ijoollee kee barsiisuu malee jette. Hassabaa kaa jiran. Wani wajjin isii ergitu yookaan birri 300 afaan irra jirtu. Yoo kun 500 nyaatti. Kalas 300 yoo ji'a 2 ergite. 600 yoo ji'a 2 ergite. Birri waggaa meeqa isii harka isii jirti. Yoo waggaa 5 ta'etti birri waggaa 5 harka isii jira. Tirraa fi afaan irraa qofa ergiti. Guutuun birriin ta'a. Ajaa'iba laana akkana. Kaargoon arginaa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kee viidiyoo kee isinitti dheeresse. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee takkanaa galatoomaa baay'ee ulfaadha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Wallaahi hedduutti akkana isin galateeffadha. Nama guutuu viidiyoo keessan irra gaaf tokko hojjetu rabbiin haa taasisu. Anallee du'aayinaa godhaa gara biyyaa galuuf yeroo muraasa naafa. Inshaallah biiznillah obboleettii ta'e takka akka jette mee viidiyoo kee duratti aansee inshaallah irra dubbadha. Baay'inaa galatoomaa baay'inaa ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi. Bye bye.